السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكا إبد جهنم تربا أجارني وإياكم منه. أنا في سلة نما ربين إبد كنرى نقاباس ربنا حاتايز إبد جهنم ربين كي سبحانه وتعالى في الكسم يرقم ربي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم نحما تربا yeroo waliin ilaallu maqaan ibidda jahannam tokko haawiyaa jedhama. Maqaan ibidda jahannam tokko haawiyaa jedhama. Namni balbala kana seene abadan keessaa hin baafamu jedhan. Ajaaranii wa iyyaakum min. Laa ilaaha illa Allah. Haawiyaan laga ibidda hababaa jedhamtu of keessaa qabduudha. Laga ibidda hababaa jedhamtu of keessaa qabdi. Balballi azaabaa jaan hafaniyyuu rabbiin laga kana irraa akka isaan baraaruuf rabbii isaanii kadhatu. Yaa subhaanallah. Kutaa azaabaa kana keessa tulluu Sa'uudaa jedhamuutu jira. Ishee keessatti diinna rabbii aduwwiilee rabbii warra rabbii keenyaaf diina tahan diina isaa kanaaf illee diina tahan harkaa fi miila isaanii fuula isaanii wajjin walitti hidhamee tulluu kana irraa gara gadiitti gad darbataman. Waardiyyoonni azaaba kana eegan guyyaa tokko fuulli isaanii hifee hin beeku. Namni hulaa kana seene haala adaba cimaa ta'een waan hojii ofii keessatti argata. Rabbiin haatiisu. Inni kaan asiir jedhama. Maqaa ibidda jahannam asiir kan jedhamu kuni asiir kana keessa gamoo ibiddaa 300 ta'antu jira. Gamoo yookaan fooqilee ibiddaa 300 ta'antu keessa jira. Tokko tokkoon gamoo kanneenii keessa manneen 300tu jira. Yaa subhaanallah. Ammaas tokko tokkoon manneenii kana keessa immoo adabbii bifa 300tu keessa jira jedhan. Manneen san keessaas jawwee fi boftii keessatti argamu. Balballi adabbii jubal hazanii jedhamu kan namoonni azaabaa hunda keessatti gadda guddaa keessummeessantu jira jechuudha. Yaani yommuu balballi kun banamtu namoonni azaaba keessa gadda keessa seenu gadda guddaa keessa galu jechuudha. Jubal al-hazanii jedhama. Ibidduma maqaan asiir jedhamu kana keessaa jechuudha. Ibidda akkaan belbeltu rabbiin jeesan. Inni kaan jahiim. As keessa qaanqee ibiddaa gurguddootu jira. Guddinni qaanqee tokko addunyaa hamma nuti keessa jirru kana gaha. Inni kaan huxamaa jedhama. Balballi maqaan huxamaa jedhamu kun lafeedhaan qaama ilma namaa kana walitti maxxansuudhaan beekamti. Adabbi as keessa jiru onnee namaa keessa kan urtee seentudha jechuudha. Yaa subhaanallah. Namoonni balbala kana seenan osoo iyyanii fi kadhatanii imimmaan osoo buusanii dhiiga booyan. Ergasii immoo imimmaan malaa yookaan maamama madaa fakkaatu isaanirraa dhangala'a. Wal'iyaazu billah. Hanga fedhan iyyanis kadhatanis guyyaa sana eenyuunu isaaniif hin birmatu. Famaa lahum min nasiir. Akkuma rabbiin jeesan. Inni kaan ibidda maqaan saqar jedhamu. Kan ummanni hin salaanne seenu san. Saqar waan argatte hunda nyaatti. Tokkollee hin hambiftu. Gogaa namaa kasala gooti hambifti. Inni kaan lazzaa jedhama. Ibiddi maqaan lazzaa jedhamu lawwaa ka rabbiin jeesan harkaa fi miila nyaachuudhaan beekamti. Namoowwan tawhiidaaf dudda kennan dudda galan
namoota waamicha ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam irraa fagaatanii fudhachuu didaniif iddoo jireenyaati jechuudha. Inni kaan maqaan isaa Hanam jedhama. Hanam kun wanti inni maqaa kana argatee fi namoota azaaba keessa gubatan dhiiraa fi dubartoota walumatti waan keessummeessuu fi waan keessatti gubataniif waan foon irraa nyaattuu fi maqaa Hanam kana moggaafamte jedhan. Balballi maqaan Hanam jedhamu kuni balbala azaabawwan kanneen dabarsine sanaan yommuu wal bira qabnee ilaallu adabbii irraa salphaa warreen gubatanidha jechuudha. Rabbiin balbala azaabaa yookaan jahannam hunda isaarraa bilisa nu haa baasu. Baatii keessa namayyuu bilisooman jirra. Nama Rabbiin keessatti bilisoomsa Rabbiin haa taasisu.